Dhaabbanni Zayid bin Saabit Ustaas Yaasin Nuuruu ambaasaaddara dhaabbatichaa guutuu taasisuun guyyaa kaleessaa muude. Dhaabbanni Zayid bin Saabit kan bara darbee yeroo jalqabaaf dorgommii quraanaa idil-addunyaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti gaggeesse guyyaa kaleessaa sirna galii walitti qabu magaalaa Finfinnee hoteela Illiitti taasise irratti Ustaas Yaasin Nuuruu ambaasaaddara guutuu dhaabbatichaa gochuun muudee jira. Dorgommiin kun bara darbee waldaa quraanaa Zayid Musaa Saabitii fi faawundeeshinii mootii Morookoo Muhammad Saadisiin qophaa'ee kan ture yoo ta'u, dorgommii bara darbee kana irratti dorgomtoonni kutaalee biyyaa garaagaraa irraa walitti bobba'an 50 ol hirmaatanii turan. Bara kanas dhaabbanni kun dorgommii quraanaa idil-addunyaa yeroo lammaffaaf biyya keenyatti qopheessuuf qophii xumuraa jiraachuu isaa sirna galii walitti qabu guyyaa kaleessaa kana irratti ibsuun dorgommii bara kanaa irratti dorgommiin seenaa biyyattii keessatti bara darbe dalagame irra deebiin akka dalagamu himee jira. Sagantaa dorgommii marsaa lammaffaaf biyya keenyatti bara kana adeemsifamuuf qophaa'aa jiru kana irratti sirni galii walitti qabu guyyaa kaleessaa hoteela Illiitti qophaa'ee jira. Dorgommiin quraanaa kun bara kanas Itoophiyaatti irra deebiin qophaa'uun isaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti beeksisuu fi musliimota Itoophiyaa musliimota guutuu addunyaa irra jiran waliin wal barsiisuufis kan gargaaru ta'uutu saganticha irratti himame. Dorgomtoonni dorgommii kana irratti hirmaachuun mo'atan dorgommii quraanaa sadarkaa idil-addunyaa irratti qophaa'e irratti darbanii kan hirmaatan yoo ta'u, dorgomtoota injifannoodhumaa gonfataniifis badhaasni maallaqaa ni kennama. Sirna kana irratti abbootiin qabeenyaa hawaasa musliimaa, miseensonni mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa, qooda fudhattoonnii fi qopheessitoonni dorgommichaa fi keessummoonni affeeraman biroon argamanii jiru.